Kun miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa ta'an yeroo mara simbiraan geessi turtiin keessan marna waliin haa ta'u. Anis biyya koo Itoophiyaan sabaaf sablammii hedduu keessatti qabattee osoo kun kan ta'in jedhii kottan hedduu lakkoofsa as geessee jira. Ammas jiraachaadhuma fuuldura isheetti aggaamaa jirti. Kanuma keessaa egaa bara bulchiinsa wayyaanee bara hamtuu waggaa 30 ol kan ta'u bulchitee walqooddaa akka sabummaa, naannummaa, sanyummaanii fi akka gooxiitti illee barsiisuun uummatni Itoophiyaa tokkoomee akka diina isaa ofirraa hin qolanne gooteetti. Egaa kun waggaa muraasa kana keessatti waa hedduu ilmaan Itoophiyaa mara keessatti uumuuf yaalee ture. Kanumayyuu wayyaaneen jaalalaa fi tokkummaa raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru diiguuf baay'ee dhamaatii guddaa uumteetti. Akka beeknutti raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan biyya isaaf dhaabbate malee kan gandaaf yookaan naannoof dhaabbate miti. Wayyaaneen garuu gocha badii isheen raawwatteen akka naannootti akka wal qoodaniif karoora waggaa dheeraa karoorsiteen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa turan keessaa muraasa isaaniin gocha badii raawwattee turte. Jarri kun biyya isaanii ganuun jara farra biyyaa ta'an waliin hiriiranii sabummaa osoo hin taane sanyummaa isaanii gaggeessan. Murni wayyaanee kun sanyii tokko kan ta'e qofaan gocha shororkeessummaa biyya irra fiddee raayyaa gidduu facaasuu isheen akka gara naannootti naanna'u gootee turtus milkaa'insa hin arganne. Uummatni Tigraayis ta'e raayyaan naannoo sanaa filatamee anis biyya koof jedhee waadaa galee sanaan kan jiru hedduudha. Isaan kasii kana galateeffachaa yeroo ammaa kana immoo badii jala shororkeessummaa raawwatanii hubachuun uummatni naannoo sanaa waraana wayyaanee irraa bilisa ta'uuf sochii jalqabanii jiraachuu dhaga'amee jira. Kun wayyaaneef badii isaanii ta'uu waanuma hubatamuu qabudha. Wayyaaneen kufaatii ishee kana amanuu dadhabuun uummata nagaa mankaraarsaa jirti. Haa ta'u malee uummanni Tigraayis jara kana irraa bilisa ba'uuf jecha sochii isaanii jalqabuun wayyaanee caalaa diina hin qabnu jechuun isaanis dhaga'amaa jira. Egaan waan kana kaasuu barbaadeef gocha badii jarreen kanaan hedduun isaanii dogoggora uumamee tureen hubannaa dhabanis yeroo ammaan kana uummanni Tigraay gara gocha sirriitti deebi'aa akka jiranii fi gocha badii isheen gooteen mormuun nuyi akka Itoophiyaatti yaadna malee akka wayyaanummaatti miti kan jedhu hubachiisanii jiru. Kanumaan kan wal qabate naannolee tokko keessatti ergamtoonni juntaa fi gantuuwwan garaaf saba ofii irratti hojjechuun saba ofis ta'e uummata keessaa bahan nagaa dhorkuun saamuun ajjeesuun xiinsammuu uummatichaa miidhaa jiranis argaa jirra. Torbeewwan muraasa dura naannoo Amaaraa keessatti akkuma shiftaan shanii Oromiyaa jeeq garee faannoo jedhamu gurmooftee uummata Amaaraa nagaa dhorkaa jirti. Uummatni Amaaraa akka uummata biraa wajjin nagaa fi jaalalaan hin jiraannee fi namooma isaa keessatti qabeenya isaa saamuu fi ajjeesuun akka nagaa dhabu taasisuuf halkaniif guyyaa gareen kun ifaajaa jira. Haa ta'u malee mootummaan naannichaa mootummaa federaalaa wajjin qindoominaan tarkaanfii cimaa fudhachuun mandheewwanii fi da'oowwan gareewwan kanaa diigee kanneen diina uummataa ta'an mara qabee seeratti dhiyeessaa jira. Oromiyaattis kanumatu ta'aa jira. Kun immoo abdii nagaa egeree waan ta'eef itti fufinsa akka qabaatu kan jajjabeeffamudha. Uummanni hojii mootummaan nagaa uummataa eegsisuuf hojjetaa jiru kana qaama kamiiniyyuu akka hin gufanne qindoominaan hirmaatee qaamolee farra nagaa uummataa ta'an kana of keessaa guuree akka seeratti dhiyaataniif qaamolee seeraa kabachiisanitti dabarsee kennuun nagaa ofii mirkaneeffachuun mootummaa isa jaarraa meeqatti argate eeggachuun iddoo dogongorri uumamettis sirreessuuf ceephoo sirrii ta'een fooyyeffachuun biyya nagaa qabdu uummachuutu nurraa eegama. Humni raayyaa ittisa biyyaas haala gaarii ta'een tokkummaasaa sana cimsuun diina biyyaa kana gooluu dhufee ofirraa qolachaa haleellaa diinni darbachuu yaadu mara gara duubaatti dhiisee fuuldura isaa ilaalaa biyya isaaf dhaabbatee qophii isaa agarsiisuun anis biyya koof jechaa jira. Egaan dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee turtiin keessan mara turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.